السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون جرتو بغا نغا جراتن بكما جرتني تنغيني ربي كدومان قمنه اسن الرت هاجرات سنين جچا نموني چاينالي كنا خارتاتن شيري سبسكرايبي لايكي غوتني كان ورغارتن اسمان جاللاف كبجاني سين بيسفنا تان سودان برنوتا كنا ايديتينغي كايم ماستري كوتا صدفا وجين الى لجرا اديو لالي ريكورد akkatti galchan osoo laalin barnoonni kutaa sadaffaa addaan citee hafe waan ta'eef akkaataa riikoordii sagalee keenyaan waraabnu waliin ilaalaa nafaana tura. Riikoordii bakka jedhu kana qaqqaba. Haala kanaan naaf ba'ee jira. Sagaleen waraabee irratti hin dhaha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne haala kanaan naaf taphatee jira. Amma irra gadha'ee miiksar bakka dhukanan tuqaa sagalee kana ol dabala okay jedhaani. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu bitaa irraa gara mirgaatti sagalee kana ol dabala. Obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma. Amma sagalee koo kana gara nama guddaa jijjiiruudhaaf gara bitaa kana as fida. Isin irratti haa jiraatu isinin jedha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii sabskraayibii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya. Haala kanaan gara ijoollee xiqqootitti as fiduudhaaf bitamarra gara mirgaas deema. Dhageeffadha. Obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isinin jedha. Namoonni chaayinaalii kanaaf obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isinin jedha. Namoonni chaayinaalii kanaaf Haala kanaani gara ijoollee jijjiiruu barbaade sagalee keenya gara nama xiqqaatti gabbuusuu barbaanne gara mirgaas harkifna. Yoo gara nama guddaa ol guddisuu barbaanne ammoo gara bitaa akkanaas finna. Haala kanaan tolchinaa jecha sagalee keenya yookaan edit goona. Isa kana ammoo sagalee keenya ol guddisuuf ol akka jedhu ol qabuudhaaf haala kanaan tolchinaa. Afwaan dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isinin jedha. Haala kanaan sagalee keenya ol qabnee jirra. Amma ammoo sagalee kana gara gadii kanatti gadi qabna. Gadi xiqqeessuu jecha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya bakkuma jirtani. Haala kanaan tolchina sagalee irra dhoofne amma wanni nu hafe ispiidiidha. Ispiidii sagalee kana ni daballa. Gara lamaatti ol guddifna. Kutaa sadaffaa keessa isin agarsiisee jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya bakkuma Ispiidii isaa isin agarsiisee 2.5 irra as finna. Haala kanaan okay irra goona. Daddafnee sagalee keenya dubbachiisuudhaaf haala kanaani. Amma bakka kana irratti bubbee waan garagaraa irraa remove goonaa jecha dudduuba sagalee keenyaa irraa remove goona. Haala kanaan irra dhoofne please don't close bakka jedhu kana close kaayim maasterii kana irratti dhoofnee sagalee keenya ni qulqulleessinaa jechaadha. Mee naa eegaa complete ta'ee jira. Sagaleen kun in jijjiira. Speed isaa sirreessa. Amma haala
irraa remove ta'e wanni background isaa jiru irraa remove erga ta'e booda immoo haala kana ta'aa jira. Irraa deebisaa nama. Rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jedha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka. Bubbeef wanti garaagaraa irraa qulqullaa'ee jira. Kufaayeen naqabee jira. Dhiifama sagaleen kee qulqullina hin qabu. Haala kanaan sirreeffanna. Amma kun jaadha. Ammas as deebina irra dhoofna. Kutaa kana keessatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Sagalee keenya kana jijjiiruudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu obboleeyyan keenya bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jedha. Haala kanaan sirreeffannaa yoo hin barbaanne immoo normaal bakka jedhu kanarra keenne biraanii baana. Kana immoo haala kanaan ni tolchina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Haala kanaan sirreeffannee jira. Amma wanti nu hafe hin jiru jechaadha. Amma isa kana maal goona? Haala kanaan erga finnee booda. Jirtanitti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jedha. Isin kana caalaa tolchitanii itti fayyadamuu dandeettu. Nama erga akkana finnee booda maal goona? Mallattoo xiyyaa kana isa kana gad dhoofna yookaan haala kanaan nuuf baasaa seef godhuuf deemna. Amma 1,080 irra kaayanna. 1,080 irra kaayanneeti. MPS siyaasaa kana as harkifna. Amma seef goonacha viidiyoo kana haala kan hojjadhee ture. Haala kanaan seef godhee feesbuukas yoo barbaade yuutuubis yoo barbaade sheer godhuu danda'a achi booda. Seef naa ta'ee jira amma gaalaarii koo keessaa argadha.